dhiiradha. Maaliidhaan jara nama afaan Oromoo wal dadhiiftamoo mana dhiiftan gisee tiktookii dhuftan. Dhiiruma isin jedhe dura dhugoomsi naan sobee. Bakka dhiiradha bakka. Abdii koo sitti dhufa amma seente dhaabbadhu rabbirraa kanaan fudhachiisa. Waan jedhe ergamaan waaqayyoo kan rabbirraa dhufe kan waaqayyoorraa dhufe dubroo maariyami dhufe ilma deessa jedheen ilma dhiiraa deessa jedheen maqaa isaa jedheen maqaa isiin jenneen ilma dhiiraa sani maqaa isaa Yesuus jetteetti moo gaafte jedheen maqaan kun kan dhiiraaf kenname moo kan dubartiif kenname kan wangeelaa irratti rabbirraa. Kan dhiiraaf kenname yookaan ani Yesuus Kiristoosiif kenname daaretti. Gobas Yesuus Kiristoos kun kan maariyam deesseemi. Kan maariyam deesse kun dhiira moo dubartii? Ilma dhiira. Dhiira ati ilma dhiiraa kana waaqa keeti. Amen. Hayya nuti ilma dhiiraan waaqessinu galatoome. Nuti ilma dhiiraan waaqessinu kan ilmi dhiiraa Yesuus waaqessinu san waaqessina galatoome. Nuti waaqessin ati waaqessin anna waaqessatti waaqessine. Dhiira abdii dhiira waaqessina jedhame. Ustaz Rabbirraa kana dhiisaa nabuu kana gaafadhaa shaadaafin seenette kun barreeffattee on taane mariitti seentu ammaan booda nama shaadaa dhufu gashinu. Nabu amma siin galu gaafa si gadee waaqessida. Assalaamu alaykum. Waalaikum salaam. Jirtu? Jira wallaa ustaz an muslima beektanii mucayyoo kiristaana waliin oolee በኢየሱስ ስም jedhee beektanii haasaadhuma dubbataa dhaqee ከዛ laazima garee shaadaa dhaqxee shaadaa qabachuu qabdaa naan jettee. Waan akkasii waan hin jirtu islaamuma ayyeeti. Waan akkasiin dogoggorini. Silaaftuu jetta Yesuus isatti qorata. Jechuun laphee keetiin Yesuus waaqa jettee hojjamante. Tan akkasii inshallah. Laa naman waan beektanii afaan Oromoo waan akkanaan jedhini sab arraba keessi mucaatu hin jedhin akkas yoo isaan si goosan. Mee usa gooftummaan dinne jirana. Waaquma ani dhiiraan waaqessanaan jettee nuti dhiiraan waaqessun waaqni dhiiraa miti dubartii miti rabbirra nagaan sifaatu ati fayyadamtu. Akka namaa fedha kooniti hin dhalanne dogoggora. Okay atis hundi keessanuu dubbadha. Ayyaale. Anjirabe. Qoyme abdii qoyme isii dubbattaniif hin deebisa. Ayyaale. Abe. Eenyu kan dubbatee jiru san eenyu dubartiin dubbatte akka eenyu. Urjiidha. Urjiin eesee dubbate. Urjii. Kiristaanni hundi nama tokko wajjin haasaa qofa. Hafuura hojjesin nama lama nama saddeeti wajjin haasaa hojjeta jechuu bara. Urjii. Heewaan fada fooniitiin dhalatte moo fada saalqunnamtiin dhalatte? Nifaan lafee waan irraa qoqqabxe isheen. Akkini jedhe saalqunnamtiin dhalatte? Inni biyyoorraa uumame miire. Aan addam sin gaafanne heewaan. Waan lafee cinaacha heewaan addam irraa qoqqabte. Adam nama moo namaami nama fooniitiin moo nama fooniitiin miti? Nama garuu Yesuus Kiristoos fedha fooniitiin. Ansa sin gaafanne fada foonii nama fada fooniitiin okay namni fada fooniitiin yoo hin dhalatin waaqa ni ta'a. Maal jechuudha? Ba'allaa jettee maal jettee mucaan? Maal jechuudha? Maal jechuudha? Namni fada fooniitiin hin dhalatin. Namni fada urji. Nama fada fooniitiin hin dhalatin siika. Nama fada fooniitiin hin dhalatin siikanna. Namni fada fooniitiin hin dhalatin waaqani taasi biratti. Namni fada fooniitiin hin dhalatin. Okoy ayyaalee mee cufadho kaati maali soo mani cufadha yoo cufadhaa jedhan hin dubbattan yoo banadhaa jedhan hin dubbattan. Banadhaa iyyee tattaa. Waan jedhe urji afaan Oromoo si gala namni akkuma Yesuus fada fooniitiin hin dhalatin waliigallee waaqayyoon ni taasifin kanna. Yaadan haala dhume. Aboo mucaa wajjin xumuraa qooyi ka abdii. Yaadan. Miira keessa baamee staas xiqqoo. Aboo miira ana fuura kana godhu jira miira keessa hin jiru miira takka qabu. Namni kudhan barreessinaan akka malee miira keessa galtanii garuu Yesuus gooftadha. Akkasiin hin jenne urji afaan Oromoo beektu aboo abdii cufadhu isin gabbuuseeti nama tokko hojjaasa yookaan kabajaaf isin dhiise. Urji afaan Oromoo kiyya kana dhageessa. Asirriitti nagamaa fa'i nageen. Lakkoofsa kudhan ilaa kunu lakkoofsa meeqa kun? Kudhan. Ishee dubbiin kudhan irra anaanillee walii galtee jirtu kudhan isaa dhuftee hin beeku asumaa dhuftee asumaan taa'u jira waan siin jedhe
Yesuus Kiristoos waan saalqunnamtiidhaan ala dhalateef waaqayyo jettee amantaami? Eeyye. Goobas namni akka Yesuus saalqunnamtiin ala dhalate yoo jiraate waaqa jettee ni fudhatta wangeela irraa hin kanna. Hin jiramoo? Hin jira. Na dhaggeeffadhu dura eeyyee naan fudhadhaa jedhi. Akkuma Yesuus san namni saalqunnamtiin hin dhalatiin jira wangeela irra siifin kanna waaqa jettee itti ni amanta. Dura naaf kennaa maaf azim jedhe waan naan jedhi dura eeyyee naan jedhi wallahi si ammaan si kan nu deema ni amanta itti. Dur sanatti maati? No. Yaa dhaggeeffadhu garuu irraansi jedhe. Inama urjii namanina. Aboo inamanina. Nuti waan nesteenyuuf sinimo anu. Dhaggeeffadhu. Nuti waan nesteenyuuf akka isin wangeela gantaniif akka wangeela gantaniif as taa'u jira. Wangeelatti akka isin amanne feenaa nuti. Hin amanina. Itti namanina. Afaan Oromooti urjii. Ishi haa ta'u. Ayaalee cufadhu. Aboo cufadha itti namanina isin hin namanina. Maafi jiraatire yoo ittiin amanii hin amantan. Aboo ayaalee nurraa cufadhu siin gabbuusa. Kana booda kiristaanni tokko mucaa tana malee na jala dubbatee gadi isin harkaasa. Okay, siin gabbuusa. Siin gabbuusa. Singa busa wali monitor kapten gabusa kana bota kan monitor tokko barreessaa isin kenna monitor. Koi. Ummata afaan hin qabne. Usaa jedhani ummata iyyo. Usaa nama dhaggeeffadha. Nama tokko mee ijoollummaan islaama dubartiif dhiirta takka dubbachuutti hin jirtu afaana. Ustaanni qiyaas hin dubbatu isin hin ustan. Maali wacuuna kanatti TikTokii gabayaa miti bar. Waldaan jirta masjidan jiru TikTok irra jirra. Hai. Okay, urji. Tokko barreessanii ustaazin barreessine. Barreessee. Ani hunda isaaniitu hundeessaa fedhama. Okay, focus kiyya galatoome. I don't know maaf lallabanii. Okay. Ustaas al tokko amma Yesuus ikko ani karaadha ani dhugaadha jedhee akka dubbata hin amantan moo amantan isin. Koi urji isaanitti deemne. Waan naan jette. Na dhaggeeffadhu. Wangeelatti amantu. Ani wangeela manne kiyya tokkos kutee rabbi rahmata isaa godhu manne kiyya kan. Okay. Hayyee. Yaadannoo kenna. Ana jira. Okay. Focus ida ustaz Durami. Abu Musa. Isaan hunda hin dursaan. Eenyu dursa? Ana dursa. Focus hayyee nagaan siifaa ta'u jirtu? Jirra galata waaqa. Kiristaana moo Islaamati? Kiristaana. Pente moo Ortodoksi? Pente. Okay. Gaafii kana dhageesse? Ani kan gaafii gaafachuu waan xiqqoo gaafii natti uume wayii jira isa gaafachuun barbaade malee wanni hin jenne. Ayyee gaafadhu. Waan confuse na godhe jira. Okay. Ashi Quraana yoon dubbisu waaqaan gabbarabaan rabbi qofa yeroo jettanii dhagaa yeroo baay'ee. Rabbi akkamitti cubbuu dhiisa? Akkamitti cubbuu dhiisa isa kadhachuudhaan cubbuu dhiisa Waaqayyoon. Kanaafuu waaqaan gabbaramaa akkamitti aaree namni nama ajjeesee rabbiin yoo kadhate rabbi yoo isaa dhiise akkamitti waaqaan gabbaramaa ta'uu danda'a? Gabbaramaa jechuun worship kan dhugaan kadhatamu kan sagadamuuf kan kadhatamu kan waaqeffamu jechuudha baleessa koo gabbartii jechuun isa worship to worship the truth kan dhugaan gabbaramu jechuudha. Waaqayyoon akka isuma sana amma haqaan gabbaramuudhaaf inni namaaf gatii isaa kennuun isarra hin jiraatu haqaan gabbaramuudhaaf. Gabbaruu jechuun si galtee maal jechuu gabbaruun? Gabbaruu jechuun sagaduu fi dhugaan isa waaqeffamaa inni qulqulluu inni sirriidha inni abbaa fi dhugaati jechuudha. Akkas isa malee kana waan biraa waaqni mukni ergamoonni namni dhiirri malaayikoonni haqaan godhatan hin gabbaraman isaan kan waaqni haqaan gabbaramu Allah calla waaqayyo waaqa abbaa callaa jechuudha. Rakkoon qabu inni amma ergamoota irratti gaafiin qabu mu'aas. No, ergamoota irratti gaafiin qabu ani Allah irratti gaafii qaban.
beeke Allahan waaqa tokkicha dhugaa isa Haqaan gabbaramaa rabbi yoo jette. Eenyu tokko okay qaamni biraa haqaan hin gabbaramu nan dhageo network isaan dhageo gurba yoo dhaggeeffadhu Allahan alatti qaamni biraa kan Yesuus kan waaqeffamu waaqa dharaati jechuudha haqaan hin waaqeffamu jechuudha dharaani malee ergamoonni malaa'ikoonni warra dharaati jechuudha waaqeffaman isaan. Ani isaan irratti gaafiin qabu ani kana isaan si gaafachaa jiru haqaan gabbaramaa ni Allah qofaa jette Allahan haqaan gabbaramaa ta'uudhaaf namaaf gatii isaa akka hojii isaatti kennuutti sarara jiraata. Akka hojiitti kennuudhaaf immoo ragaan si kanna qoy. Wangeeluma keessa raansi ragaa si kanna. Wangeeloo biraan qabda. Haqaan gabbaramaa ta'uudhaaf na afaan dubbata kam godhe yaafi. Ofar kan qabu. Okay, si dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 akka jedhu si Waaqayyo isa dhugaa isa tokkicha dhugaa jedha. Eenyu Waaqayyoon tokkicha dhugaa kan haqaa? Waaqa isa dur ture isaarra jiru isa boris jiraatu. Waaqayyo si Waaqayyo eenyuun jechuudha Waaqayyoon tokkicha dhugaa eenyudha eenyu tokkana jedha si Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa isa Yesuus Kiristoosiin erge beekuun isaanii jireenya barbaraatidha. Waaqayyoon tokkichi kan dhugaasan kan dhugaadhaasan kami? Museedhaaf akkuma dubbatetti waaqa abboota keetii waaqa Abrahaamu. Halo gurbaa kana siin jenne wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti kan Yesuus Kiristoos si Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Waaqayyoon tokkichi dhugaadhaa sana kami? Focus. You need to focus on me, bro. Waaqayyo tokkichi isa Abrahaamin Isaaqiin Yaaqoobiin uume jeebe. Akkasiin hin jenne kan Yesuus wangeela irra dhaggeeffadhu wangeela irraa si dubbisu jira. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 kan Yesuus Kiristoos dubbatee si Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaadha jedha. Tokkichi dhugaa sana eenyu? Yesuus immoo Waaqayyo abba. Waaqayyo abbaas haa ta'u Waaqayyo ilmas haa ta'u amma inni bakka kanatti kan dubbatu waaqa Abrahaam kan Isaaqii fi kan Yaaqoobii jedha. Ati wangeela ni qabda wangeela fidadhu kottooti. Deem wangeela waan hin fidanne kana hojjummataa nu dhukkuba. Waan wangeela hin qabne jira kana peenxee wangeela nu bira dhiifte hin qabdu wangeela guyyaa nu rakkiti hin qabu jetti dhuftee nu mormi Waaqayyo garee warra shaadaa. Garee warra shaadaa. Dhaggeeffadhu meetis garee warra shaadaa. Waan siin jedhe kiristaanaati yoo? Kiristaana keessa damee kami? Peenteedha. Eenyu peentee ta'e isin jedhe? Wangeela jireenyaa. Naa kanne wangeela jireenyaa isa peentee ta'a jedhe guyyuma tokko Yesuus Kiristoos barattoota isaatiin peentee ta'a kan jedheen. Kan Paulos miti kan amma kana hasaa jiru. Kaabumoo hasaa so'ina. Paulos so'in sobe. In sobe? Otoo hin taane. Okay, in sobe. Waan biyya lafaarra dhufeefi. No, waan biyya lafaa sin gaafanne. Paulos akka jedhu dhufeefi namaaf Waaqayyoo walitti araarsuudha. Aboosansi waa'ee lafarraa fi araarsaatti irra jiru. Waaqayyo ni doomoo hinduu tanatti. Hindoomoo hindootti deemu jira. Waan jedhe mee waan caafame waan dubbise deebise irra deebi faarfatu dubbiin akka faarfatan san hin ta'u bara wallahi garagaree shaadaa godhufan dubbiin akka faarfatanii utaalan waldaa keessaan hin ta'u amma lallabaa miti lallabni bara waa takka nama dhibu na dhaggeeffadhu deebise kan waan sin jedhe kan isatti dhamanne immoo ammuma iyyuu itti faradamee jira na dhaggeeffadhu lallaba dhiisi na dhaggeeffadhu lallabini lallabamti kaasanitti waan jira waan si gaafadde deebise gobazii teenya maal taate faarfattu boontu Isu akkasiniif galuuf immoo fakkeenyaan isaan jira. Afaan Oromootti yoo gartee ani sirran beeku ati Oromoodhaan isa Oromoon mee dhaggeeffadhu akkana jedhe. Yoo wangeela kanarra sobden taatu kana booda siin buusa akka yoo dhaggeeffadhu Paawulos. Waaqayyo inni eebbifamaan kophaa isaa waan hundumaa gararraa jiru. Waaqayyoon kophaa isaa jira moo namaa waliin jira jedhe Paawulos. Hamman biyya lafaa kana jaaladhutti ilma koo tokkicha dabarsee faarfadhu waan fedhe deem faarfadhu kan aman hundinuu jireenya bara baraa qabaatu. Deem.
السلام عليكم دقيقاتكم وان دقيقاتكم جينا ناكني تولا عليكم السلام ايه نيو خدبت توكم مالا ايه عليكم السلام وان ما دقيقاتكم جيني وي تكم اقول تكم جيني جريني ayyee ergaa wayitii faniin dhufee ergaanaan dhufee waamicha hunda garee shaadaa sin ilaallata nama musliima ta'e hundayyuu ni ilaallata jechuudha. Madrasaa godina Jimmaa aanaa Sigimoo bakka jedhamutti lafa abbaa qabeenyaaf mootummaadhaan walitti qabamuuf Fatakaaroo keessa sheekni ture waggaa 17 eega falmee booda madrasaaf lafa sana fuudhee lafa sana irratti immoo madrasaa kilaasii 4 ijaarameera jechuudha. Uummatuma naannoo sanarraa funaanamee barsiisota nama 5 irratti ramadanii barsiisaa turanii. Amma immoo kilaasii dabalataa barbaade sanaaf immoo ammas mindaa barsiisotaa qabeenya yookaan abbaa qabeenyarraa mindaa fuudhanuu hin qabanu akkasumas mootummaarraa waan fuudhanuu hin qabanu waanuma uummanni kenne jechuudha. Kilaasii dabalataa mana quraanaa ijaaraa jiru. Isa kanaaf nuti immoo sheekni Itoophiyaarraa ka'anii ulamaan guddaan Shemaa Masaalii Asan yookaan Shemaa Masaalii Nagoo jedhamuun beekamu na bira dhufanii jiranii bora halkan sa'aatii 4 irraa eegalee akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha. Sagantaa maallaqa walitti qabnee madrasaa kana ijaaruu fi mana quraanaa akkasumas barsiisotaa fi mindaa barsiisotaa waggaa tokko yookaan waggaa 2 jira ga'u funaanuuf karoora qabannee jira. Kan dheengadde irraa xiqqoo funaannee irraa nun gawannee waan itti daballee fi kanaaf akka garee shaadaatti illee namni islaama ta'e kamiyyuu sa'aatii 4tti akka nu biratti argame karaa laayivii tiiktookii kiyyaati akka dhufee irratti nu hirmaatu aga danda'e namni kamuu inni illee hin dandeenye dhufee illee akka taappiirumaan nu gargaaru isinillee akka garee shaadaatti ustaas Faraan kanuma dhaammachuufanii bora halkan eegala sagantichi waanuma rabbiiti sunis inshaallah. Inshallah naan tattaafadhanis baroo hojii jira. Saanti jaabatin zaa 8 moqotaa 7 garaagarummaa jirra. Yoo tiyyaan walitti deemte nama dhufa inshallah. Rabbi alaafisu akkasii abshiroo. Manni kiyya kan tokko kiyya tokko miliqe akkuma 800 tokko kutee kana faloo goosiseetiis bakka jirtutti kanumaan sidhaamudha hin dhufne qashee. Mul'ataa kunis rakkoon qabu. Isin gubuun taatu. Ayyetti fufaa. Boruu hin dhufne inshallah. Yoo rabbi achiin na laafisu kanumaan hanga kaan irratti dalagu jira. Hanga rabbi mul'isu. Akkasii galatoomi mana rabbii waa hundaanuma dalayna inshallah biiznillah. Biiznillah. Nama wayii barbaada see baraan tokkummaan nama birrii hattuuf hattuu barbaadeen hattuun as keessa hin jirtu. Akkas tole inshallah eenyurratti dhaabe kottee mitaan kottee balaayi Bekale. Waa beeta jira. Nagaan siif haa ta'u jirtu. Ali assalaamu alaikum itti fufi. Nagaa waaqayyo siniif haa ta'u ameen. Amiin. Ali jirtu. Ustaad Ali follow godha. Ali. Abdi Musa. Ali itti fufi. Hello Ustaad. Waalaikum salaam. Okay, dhiifama mootii qabadhee na waachuu ture mootii irra jira. Abdii itti fufi.